keessa guyyaa tokkolu naaf wayyaa. Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota Obdii Miidiyaa nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Nagaa keenyatti aansuudhaan ergaan nuti har'a isiniif qabannee dhiyaannee gorsa murteessaa amantoota siyaasa keessatti qooda bal'aa fudhataa jirtaniif kan jedhu barruu obboleessa keenya Paaster Daandannaa Margaati. Hanga dhumaatti yaadaaf qalbiin nu hordofaanis affeerraa keenyadha. Kallattumaan gara argichaatti darbinume. Gorsa murteessaa amantoota siyaasa keessatti qooda bal'aa fudhataa jirtaniif. Amantoonni quuqama lammii fi biyya keessaniif qabdaniin hanga humni koo danda'ee qooda kiyya nan baadha jettanii siyaasa keessaa bal'inaan seentanii jirtan keessaa ba'aa jechuudha baaddus garuu immoo jireenya hafuura keessanii sirriitti eeggadhaa jechuun jaaladha. Yeroo kadhataa qabaachuu, dubbii sagalee Waaqayyoo dubbisuu fi hojiirra oolchuu hin dagatina. Waan dubbattanii fi gootaniin yaada hafuuraa keessaa akka hin baane hiriyaatu keessan gara gooftaatti dhufuu malanittis gufuu akka hin taanettii fi qaama furmaataa qooda ta'uu sababa uumamuu rakkoowwanii akka hin taaneef madaala jireenya keessanii eeggadhaa. Siyaasni sirna mirga dhuunfaa fi waloo Waaqni nuuf kennee ittiin eegsifannu kan ittiin qoqqoodaminsa dinagdee fi aangoo qaqqabeessa ittiin mirkaneessinu kan ittiin wal qixxummaa jijjiiramaa fi guddina lammiif biyyaaf ittiin finnudha fi mirkaneessinudha malee galma keenya isa xumuraa miti. Kanaaf kan lafaa fuudhutti kan uukaa nama bu'a akka jedhamu akka hin taaneef isa kaan tolchitanii isa murteessaa sana jireenya keessan boruu balaarra akka hin buufneef of eeggannoo cimaa eeggadhaa. Karaa biraatis siyaasni biyya keenyaa akka dhoqqee subee fi lafa caffeeti osoo hin beekin nama liqimsiti qabannaanis gadi nama hin dhiiftu. Isumaayyuu siyaasni biyya keenyaa inaaffaa, sharrummaa, barbaacha aangoo dhuunfaa fi mirgaa fi jibbinsa, miiraa fi jibbinsa makaa waan ta'eef daftee hin qullooftu. Maarree kana keessatti jireenyi hafuura keessanii akka hin miidhamneef of hin dagatinaa jechuun barbaada. Xumura irrattis dhugaansaa akka namoonni tokko tokko sadarkaa haasaatti siyaasa keessa hin galiinaa yookaan siyaasa keessa hin jiru jedhan sana ta'uu baatus kana jechuun namni tokko miseensaa fi deeggaraa dhaaba siyaasaa ta'uu dhaballe malee guutummaan guututti siyaasarraa bilisa ta'uu yoo baateyyuu amanaan tokko kennaa yookaan dandeettii fi ba'aasaa yoo hin qabaanne guutummaan guututti siyaasa keessa seenee raasee raafamuu osoo baate. Akkasuma inni qooda keessatti fudhate immoo sodaa Waaqayyoo keessa ta'uun miira itti gaafatamummaa qabuun fi akka Waaqayyoon ulfeessuu fi lammiif bu'aa ta'utti hojjechuun seenaa xurii hin qabne galmeessuun amanaa Waaqa amanatu tokkorraa kan eegamudha. Waaqayyo isin haa gargaaru. Obboleessa keessan Paaster Daandannaa Margaati. Hanga xumuraatti waan hordoftaniif eebbifamaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Anis wajjin kanan ture Alamituu Daraaraati. Obdii Miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan ergaas gubbaratti darbuu hordofaa isin jechuun jaaladha. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa, laayikii godhaa, yaadaaf gaaffii qabdan immoo koomantii barreessaa isin jechuun barbaada. Turtiif yeroo gaarii qabaadhaa. Ayyaanni jaalalli nagaan Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafa jirtanitti hunduma keessa wajjiniin haa ta'u.